kaaba Itoophiyaatti waraana humnoota Tigraay waliin ji'oota hedduuf gaggeeffameen wal qabatee ammoo gareen shororkeessaa TPLF dibbee waraanaa reebutti jira jechuun himateera. Torban darbee kaasee ji'ootaaf dubbii ijoo kan ture dhimmi marii araaraa TPLF fi mootummaa federaalaa danqamaa akka jiruu fi waraanni akka haaraatti eegaluuf dubbiin jedhu dhagahamaa ture. Ministeerri raayyaa ittisaa Itoophiyaa ibsa isaa kanaan deeggartoonni TPLF maqaballeessii raayyaa ittisaa Itoophiyaatti jiru jedheera. Dhimmi teeknikaa marii diigameera. Raayyaan ittisaa humna isaa siqsaa jira. Raayyaan ittisaa meeshaa gurguddaan nu haleelaa jira. Caasaa isaa eegee ajaja kennameen haleellaan raawwatamaa jira yaadni jedhu miidiyaalee hawaasarra naanneeffamaa jira jedheera ibsi ministeerichaa. Miidiyaaleen biyya alaas akkasitti gabaasaa jiru jedhee miidiyaaleen biyya keessaa gareenii fi fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa himannaa diigaa ta'e kana wal harkaa fuudhanii hafarsaa akka jiran hubanneerra jedha. Haala qabatamaa waraanni biyyattii irra jiru akkuma amma dura barbaachisaa yeroo ta'etti ni ibsana jechuunis namoonni odeeffannoo hin mirkanoofne waa'ee raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa qoodan gochi isaaniirraa akka of qusatan akeekkachiiseera. Beekanis ta'e osoo hin beekin gabaasa burjaajessaa barbaachisaan taanee fi kan isaan hin ilaallanne qaamoleen miidiyaa hawaasaa raabsaa jiran gochi isaaniirraa akka of qusatan cimsinee akeekkachiifna jedhe ibsichi. Waraana waliinii Itoophiyaa erga eegalee ji'oonni 20 ol lakkaawaman kana xumuruuf tattaaffii godhamuuf mootummaan Itoophiyaa garee marii irratti hirmaatu ijaaree qajeelfama marii araaraa kana ilaallatus qopheessuu ibseera. Akkuma mootummaa Itoophiyaa mariif qophiidha kan jedhu TPLF gamasaan marichi jaarsummaa gamtaa Afrikaan gaggeeffamuun isaa akka san gammachiifne ibsa. Humnoonni Tigraay adda waraanaa garaagaraatiin raayyaan ittisaa Itoophiyaa haleellaa nurratti banee jedhanii yeroo himatan mootummaan Itoophiyaa gamasaan himannichi marii nagaa irratti hirmaachuu jalaa miliquu fi himannaa sobaa dhiyaate jechuun fudhatama dhabsiiseera. Mootummaan Bilxiginnaa duula marsaa lamaan Oromiyaa irratti labseen waxabajjii 23 hanga hagayya 12 bara 2022 keessatti qofa lammiilee Oromoo 5,000 ol ta'an hidhuu fi kanneen 290 ol ta'an ammoo mana hidhaatii baafamanii hidhattoota mootummaan ajjeefamuu waraanni bilisummaa Oromoo duula mootummaa Bilxiginnaa kana ilaalchisee baaseen beeksiseera. Duula mootummaan Bilxiginnaa Oromiyaa irratti gaggeessaa jiru kana ilaalchisuun ibsi waraanni bilisummaa Oromoo baase kun dararaa fi sarbamni mirgoota namoomaa murna aangorra jiruun uummata nagaa mudatu hammaatee itti fufuu yaadachiisuun hawaasni addunyaa murna dararaa seenaa keessatti mul'ateen beekneef lammiilee biyyattii saaxilee jiru kana callisuun ilaaluun dhaabbachuu akka qabuuf waamicha taasiseera. Duulli mootummaa Bilxiginnaan bitootessa 22 bara 2022 irraa eegalee Oromiyaa irratti labsame qabsoo bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiruun fashalaa'uu akka danda'ame kan addeessu ibsi kun duula marsaa duraa hanga waxabajjii 10 bara 2022 gaggeeffamee ture irratti loltoonni mootummaa dhibbaan lakkaa'aman yoo du'an lixa kibbaa fi giddugala Oromiyaa keessatti caasaan milishaa sadarkaa guutummaatti jedhamuu danda'uun diigamuu ibseera. Duulli mootummaa marsaa lammaffaa labsamuun dura waraanni bilisummaa Oromoo qophii duula kanaaf taasifamaa ture fashasuuf magaalota Gambeellaa, Gimbii fi Dambidollootti tarkaanfii fudhachuu hordofee waraanni mootummaa lixa Oromiyaa keessatti lammiilee nagaa irratti duguuggaa sanyii raawwachuun waraana bilisummaa Oromoo yakkamaa taasisuuf yaalaa turuu hubachiiseera. Oromiyaa bakkeewwan to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jiran gadi lakkisiisuuf haleellaa qilleensarraa mootummaan taasiseen kan hin milkoofne ta'uu kan ibsu waraanni bilisummaa Oromoo duula marsaa lammaffaa waxabajjii 23 bara 2022 hanga hagayya 12 bara 2022tti loltoonni mootummaa 1,000 caalan tarkaanfii fudhatame yoo du'an kanneen 500 caalan mootummaa ganuu ibseera. Godina Guraagee keessatti gocha hookaraa gaggeeffamu dhaabsisuuf jecha tarkaanfii fudhatameen namoonni lakkoofsi isaanii hin mirkanoofne hidhamu bulchiinsi naannoo sabaaf sablammoota ummatoota Itoophiyaa gama kibbaa beeksisee jira. Komishinarri poolisii kutaa sanaa Alamaayyoo Maammoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni dhuunfaan hangi tokko kan Guraageen akka bulchiinsa naannoo ofii qabaattuuf gaafatan odeeffannoo sobaa facaasuudhaan hokkara kakaasuu jedhan. Magaalaa guddoo godina sanaa kataate walqixxee keessa kanneen jiraatan akka jedhanitti aangoota gameeyyii naannoo dabalatee namoonni yoo xiqqaate 13 ta'an hanga har'aatti guyyaa 4 keessatti hidhamanii jiru. Aangoonni nageenyaa fi hoogganaan waajjira fayyaa ka godinichaa kanneen hidhaman keessaa ta'uu jiraattonni ibsanii jiru. Godinaaleen Walaayittaa, Gaamoo, Goofaa, Oomoo Kibbaa, Koonsoo fi Geede'oo akkasumas konyaaleen addaa Daraashee, Amaaroo, Burgii, Aalee fi Baasketoon
bulchiisa naannoo tokko ta'uu fi gaaffii dhiyeeffatan torban darbe manni maree federeeshinii Itoophiyaa simatee jira. Godinaalee Guraagee, Hadiyyaa, Alaabaa, Kambaataa, Xambaaroo fi Silxeen akkasumas konyaaleen addaa Yeem bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa akka ta'anitti itti fufu. Kaawunsiliin jaarmayoota hawaasaa siviilii kan Itoophiyaa fi manni marii waltaatota paartilee siyaasaa Itoophiyaa marii waliigalaa biyyoolessaa gaggeeffamuuf jiru kan ilaaleen har'a marii gaggeessuu isaanii beekamee jira. Qindeessitoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kun kan ta'eefis hawaasni siviilii fi paartileen siyaasaa marii guutuu biyyaa gaggeeffamuuf karoorfame keessatti qooda qabaatan ilaalchisee gadi fageenyaan mari'achuuf ta'uun ibsameera. Kaawunsiliin kun lameen baatii waxabajjii darbe dhimmootii yeroo ka biyyattii irratti walii wajjin hojjechuuf walii mallatteessan. Itoophiyaan koomishina marii guutuu biyyaa waggaa kana keessa kan hundeessite yoo ta'u kunis kanneen biyya keessaa irratti hirmaachuuf jiran gidduutti falmii ka'uuf jiru irratti dudubbachuuf carraa banuuf yaadameetu jedhameera. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii walgahii biyyoota Arabaa shan gidduutti gaggeeffamu kibxataarraa keessummeessuuf ka jiran ta'uu ajandaa dhiyaatan keessas duula waraanaa Yuukireen irratti gaggeeffame enerjii waliin wal qabsiisuun akkasumas rakkoo nyaataa kan of keessaa qabu ta'uu mootummaan biyyattii ibsee jira. Al-Siisii pireezidaantii biyya Emireet, muummicha ministeeraa Iraaq, mootii Joordaanii fi Baahireen walga'ii Kaayiroo kaaba dhiyaa lafa handaara galaanaa Meeditiraaniyan kan jirtu El Alaameenii keessatti gaggeeffamu irratti argamuuf jiru. Hoogganoonni shanan wiixata kaleessaa wal arguu isaanii ibsi waajjira pireezidaantii Masrii biraa bahee hubachiise hariiroo fi walta'iinsa biyyootii kana gidduu jajjabeessuu kan ilaaleen yaada wal jijjiiranii jiru jedheera. Ta'us garuu walga'ii sirnaawaan har'a ka jalqabamu ta'uu dubbii himaa waajjira pireezidaantii Masrii beeksisanii jiru. Joordaan mariin kun har'a akka gaggeeffamu mirkaneessitee jirti. Gaazexaan Masrii Al-Haram walga'iin kun dhimma enerjii fi wabii nyaataa irratti akka dubbatu gabaasee jira. Haleellaa hoteela Moqdishoo irratti dhaqqabee namni 21 ajjeefameef kanneen biroo 117 madaa'an sana booda itti gaafatamummaan akka jiraatu muummichi ministeeraa Somaaliyaa waadaa seenanii jiru. Hamzaa Abdi Barree akka jedhanitti jimaata darbe hoteela Hayaat irratti haleellaa gaggeeffameef mootummaan itti gaafatama akka fudhatu ibsan. Humnootiin Al-Shabaab sa'aatilee 30 caalaaf hoteelicha qabatanii eega turanii booda humnootiin mootummaa gadhiisisan. Pireezidaantichi akka jedhanitti mootummaan Somaaliyaa fi waltaatonni isaa duula gama waraanaa kan yaadaa fi diinagdee Al-Shabaab irratti labsuuf jiru. Abbaan qabeenyaa hoteela Hayaat Abdulkadir Mahmud Nur keessummoonni hoteelicha keessa turan marti haleellaa kana keessaa harka akka hin qabnee fi waan sabaa himaan hawaasaa namoonni haleellaa sana geessisan kanneen damma gurguran fakkaatanii seenan jedhan san fudhatama dhabsiisaniiru. Intala nama siyaasa beekamaa Raashaa fi michuu pireezidaant Puutiin ta'e dhukaa boombii konkolaataa keessaan ajjeefamuu kan ilaaleen dhaabbanni hojii basaasaa deebisee basaasu kan Raashaa tajaajila basaasaa kan Yuukireen himatee jira. Lameenuu pireezidaant Puutiin Yuukireen weeraruu isaanii ni deeggaru. Tajaajilli nageenya Raashaa kan federaalaa jechuun kan milkaa'ina dhaabbata basaasaa Raashaa KGB'f hojjetu guddicha akka jedhetti ajjechaan sanbata darbe galgala kan umrii ishee 29 ta'e Daariyaa Duginaa intala Aleksaandar Duginaa irratti gaggeeffame tajaajila addaa kan Yuukireeniin qophaa'ee raawwatamee jedha. Xiinxalaa siyaasaa Raashaa kan ta'an Abbaas Gaaliyaamoof akka jedhanitti gama olola ofuutiin kun gochaa doorsisaati. Walumaa galaan mootummaaf kanneen amanamoo ta'an akkasumas kanneen sagalee isaanii kennaniif immoo kun mallattoo addaa kadiinummaan wal ilaaluun lafa Raashaa seenuu isaa agarsiisu yoo ta'u, kana jechuun immoo ammaan booda duula waraanaa qabatamaa hin taane kan ofumaa televiziyoona irratti daawwatamu akka hin ta'in kan agarsiisu. Kiriimiyaa qofatu boombiin aleelame miti. Aleellaan shororkeessotaa kan kutaa Moskoo keessatti gaggeeffame ni jira. Balaa dhaqqabe kanaaf itti gaafatama kan fudhate hin jiru. Dilbata darbe gorsaan pireezidaantii Yuukireen lammiiwwan Yuukireen dhoo'insa boombii konkolaataa keessaa kana keessaa harka hin qaban jedhanii turan.